shamarran asii ta tiiktookii jala deemtee nama arrabsitu baay'een isii ta biyyatti diqaalaa dhaltee ardaan jibbee mucattiinnan azala taate homa kaasa rabbi asiisi kaakaasu ganda kenna ajeessitee biyya nu ajeessitee ardaan si jibbe jedhanii ta warri abaaretu biyyaa yaa'e hundisi. Dubartii jaarsaan qixa asirratti jettee kana na godhe kana na godhe kana na godhe kana na godhe jette fidaame isin sattartii bara maanu sattarre hoo isin sattarti mee fidaame dubartii takkitti teettee haadhaan qixa teettee isinin qixa teettee abbaa manaatiin qixa teettee abbaa ilmoo ofii. Inni jiru sanitti illee shuuti isa goosisa qarshi minni naa kenni jedhe saniin daqiiqaa lama keessatti namni birrii kuma shanii nama ajjeesa Itoophiyaa. Deemi udaan kee shuuti goosisi gowwa qaruu teessee dha kiyaarin kun gowwaadha. Deemi udaan kee shuuti goosisi eenyuun as faraaraa miti darbe namni yoo kabajaa dhufin kabajuu jira barku shuuti goosisa ishee who are you shuuti nama goosisa. Akka ati fokkattu soofa gartee barra nama duran tartu mastaawatiin hin jiru bakka ati jirtu san. Ati aga funyee taate hin agartu mastaawatiin hin jiru gurtu. A'uudhu billahi. Durbi arsii garuu daa'imman dhiira mallaqaan bitamti mallaqaan. Hiyyummaa teetii durba arsii mallaqaan bituu yoo dadhabde durbi arsii akka daa'imman dhiiritti bitamti. Maal goota? Fagoo nu beeka hojii jala. لا بابا ما أرسل والله والله Abboon Barminius Arsii. والله بالله أرسل Shamarran keessattuu shamarran Arsii ta tiiktookii fayyadamtu baay'een isii jechuudha. intala kabajaa qabdu intala safuu qabdu rakkoon kee armaa dubartiin arsii dubartii kabajaa qabdu obboleessa rakkoon kee Shamarran sii galaa miti. Shamarran baay'een isii shamarran Arsii ta tiiktookii jala deemtee nama arrabsitu baay'een isii ta biyyatti diqaalaa dhaltee ardaan jibbee mucattiinnan azala taate homa kaasa rabbi asiisi kaakaasu ganda kenna ajeessitee biyya nu ajeessitee ardaan si jibbe jedhanii ta warri abaaretu biyyaa yaa'e hundisi. Hundi keessanii mee shamarran Arsii. No. Laal dhugaa keeti jette laal Joose dhugaa keeti warri jettamme mee dhugaa keeti naan jedha. Shamarran Arsii tiiktook irraa ta nama arrabsitu baay'een isii ta biyyatti diqaalaa dhaltee haadha abbaan jibbitee ofirraa ardaan abaaree biyyaa yaatu hundu. Mee dhugaa keeteedha yes dhugaa keeteedha akkana. Yes jedhaa barreessaa mee yes jedhaa barreessaa. Bin afaan isaatii baatu gurra nama 900 seenaa jirti jedhi doombira jandaa uumuun barbaadu. Inshallah nama 900 seen. Kun dhugaan lafa jirtu shamarran Arsii ta biyyaa yaate baay'een isii ta ardaan abaaree ta warri abaaree ta diqaalaa dhaltee haadha fi abbaan uffee jettee ta abaarii qabu. Mee amma asliilaan namni kaayiroma keessatti sharikaa dalagata asliin sadaqaa kadhata kaayiroma taa'e. Kun abaarii bar abaaree kun wallahi kun abaaree. Dhimma keessan lamaan haasaa. Nuti ban. Wanni afaan nuti bantanii maal inni qabadhaan iti tasan achitti qaqqabadhu niti kan kee. Meeshaan kan kee ka dubartii Arsii irra gad hojjetu dubartii kutaa biraa gaafa fuutanii hojjetu qabadhaan nurraa achitti. Shiroo si jala keettee kaateetiin dhufteetiin buddeena qomoxxotaa si jala keettee kaatee dhuftee nurra jetti. Wanni nurra holol jettuun maal inni. Qabiisii qabadhu nurraa achi dhaabadhu nurraa achitti eega fuutan nurraa qabadhaa achitti. Jaartiirra dhufee dubbataa jira jechuudha. Maal taaree jaartii ofirra lolaa jira. Jaartitu mana keessaa erge. Namni dubartiin mana keessaa ergitee waanuma arge dubbataa beekte. Si jalatti tuqanii jaartiin tantee osoo jaartii golaa taate eenyutu gola keessaa gadi fuudha. Eenyu gola keessaa gadi fuudha jaartii teessa. Mee namni jaartii san gola keessaa gadi fuudhu kamni. Ummata jaartiin inshallah butaantii fuula si darbitee mana keessa ol si deebiftee kaatee gabbaatee sirraa haasootu surree kan kee kaayattee. Si jamir gootummaan keessan numa bichaa irratti nurraa dhaabadha. Abbaa barbaaddan ta'a. An ebeluufuu jedhaan jiru. Gaafa gabbaatanii dubartii Arsii jettan nurraa keessa gannu laalladha. Akka kutaati gaafa gabbaatanii nu arrabsitan. Fakkeenyaaf haati faatee yoo waasin jette haadha faatee gabbahi dhukkeerraa mucuk godhi haadha faateetiin waasin jedhame lataxxina godhi achi tartee dubartii Arsii. Muyaa maaliin qabdu maaliyyoo maalii hin qabdu akkasiyyoo maaliin taatu. Hin beekta kaa muyaa tirii arraabuu baratte. Deemi arraabi tirii.
Shunkurtii kiiloo 10 fi zayitii kiiloo liitirii meeqaa dhuguu barate hoteela irra deemte. Dhugaa jettee na dafaatee mi'a dubartii arsiin argineenni keessaafuu harka dubartii arsii irraa nyaateen beeku qulqullina dubartii arsii argeen beeku sanumaa. Harkaan si daasanii daattee mana keessa teettee si nyaachifte. Yoomiin caccabsaa nyaatte yoomiin qincee nyaatte mana keessa si daasifte yoom si nyaachifte kan. Yoom mana keessa ol deebiteetiin marqa ajaa'ibaa kan ta'a aarri isaa harka 3-4 irraa bahe hanga aarri diimatutti ottee keessaa gadi hin baafne yoom marqa ottee nyaatte. Yoom marqa ottee nyaatte ni guddattanii surree hidhannaan hadhatee san biraa ni baatan. Biyyaan baa irratti ammoo distii marqitee si nyaachifti akkuma distii keessaa hafuurri bal jedhu san tan nyaatte hundi si keessaa bal jetti jedhu. Tan nyaattu marqa distiiti kun ammoo wannoodha. Yoom nyaatta waan gaarii yoom nyaatta yoom argite. Abbaa kan keetitu beeka seenaa dubartii arsiidha. Akaakayyuu keetitu beeka seenaa dubartii arsiidha. Dhadhaa iyyuu gizee kan biraa hafee dhadhama raafamee baafamu kana gizee cambisanii dhadhaa keessa bishaan keessaa baasan maqaa qaba dhadhaan kenna. Shamees mata osoo biyyee darbu biyyarraa bahe. Waan hin jedhin asirra baatanii. Wallahi billahi anatu deebisanii deebisa. Laal kutaa arsii keessaa gabbahiiti bakka barbaadde dhaqiiti dubartiin arsiita akkasiiti jedhi deebisanii deebisa laal. Fakara na dama naan jettan dama jama naan jettani anatu deebisanii deebisa. Hin dubbadhu abbaa manaa kooti. Mee dubartii arsiita dhiiraa walloltee TikTok kanarra ol baatee akkana na godhe jette takkanii gordii fidame. Dubartii jaarsaan qixa asirra teettee kana na godhe jette fidame. Isin sattartii bar maanu sattarre hoo? Isin sattarti. Mee fidame dubartii takkitti teettee haadhaan qixa teettee isinin qixa teettee abbaa manaatiin qixa teettee abbaa ilmoo ofii miidiyaarra salphifte. Gaafa alarraa sitti duulan bar hammeen. Nama tikkeetti muramee fi viizan kennamee fi sirraanuun dhufuu birrii kiyyallee sirraa deeffadha maqaa si balleessee jedhe nama maqaa namaa balleessee deeme. Kanaaf kadhaa yoo dhaabatte wallahi. No. Dhaga'i narraa jalqaba. Addaamtanya majammara. Fakkate attoona. Sabcha kabr takabar እንጂ La. It is not about ክብር ጉዳይ በውሸት የሰው ስም ማጥፋት ነው እኮ namni tikkeetti muree viizaa baasee hoodhu gara barbaaden deemi an haa kasaaru jedhee qarshii walakkaa birrii 80 kasaaree birrii isaa deebiseef kabajaa keetiif siigalee maaree akka kadhee osoo atas jalan dhufin ijoolletti waan jiru okko maali firee wanni inni maqaana balleessuuf min alle marra maal qaba kun amma dhaggeeffadhu namni rakkate bishaan wannoon qaba oomacha qabataa jiran siigalee miti. Lij amma ati psychologically isaa fahamuu qabda malee. Mucaan kuni mushurraadha. Siigalee miti. Mushurraadha. Dubartii bira jira. An diyaasbooraa jedhee jedhee qimamii mana madaan baafatee biyyatti hin gale. Siigalee miti. Kana waan ta'eef yeroo tokko koo haalli yoo namaa mijatuu dhabe akka ta'e yoo dhabe namni akka hin taane ta'a. Karaa kanatti fahamuu qabda malee nama rakkatetti achitti ashawaa gadhiituun qabdu kiyyaa dhugaa rabbi dubbachuu yoo ta'e addunyaa qafiinoo yoo qabaattillee akkuma hiriyoota kee kaleessa gaduma bayaniitiin amri rabbi itti dhufteessan ijoolleen siin qixa warra kee humna qabu warra kee Dubaayin bayaaf dhiya beeku boo namni 2-7 kana keessan duune ramadaanuma kana ida'as min taakkaabbidalle. Waan takka mootuu kijibu. Akka nama waggaa dhibba jiraatu hin godhatin. Gaala eegee dalagadhee jira. Dalagaan inni dalagate hin jiru. Birrii san sababa birrii mucattirraa inni fuudheef jecha wanna dhalaa yoo namatti kennite dhiirri miskiina yoo dubartii harkatti galu garaa waan nama nyaatuuf deebiseef. Malee an bakka inni jiru sanitti illee an shuuti isa goosisa. Qarshi minni naa kenni jedhe saniin. Daqiiqaa 2 keessatti namni birrii 5,000 nama ajjeesa Itoophiyaa. Deemi udaan kee shuuti goosisi gowwa. Qaruutee seeda kiyaarin kun gowwaadha. Deemuudhaan kan shoot gool ta'e nuun as fararraa miti darbe. Namni yoo kabajaa dhufin kabajuu yaa barku. Shoot goosifta ishee. Who are you? Shoot nama goosifta.
اسكت مال سبيك أكاتي فكت صوفا كرتي بر نما دوران ترتو مستواتين انجرو بكاتي جرتو سن Ma ati aga funye taate hin agartu masawaatiin hin jiru gurtu. أعوذ بالله Uleeba. يا كيبنا أنت يا ركيس دلت أنا قافة دلت نسان برلان شتون نتفوفت Shittoon صوت maali? نركنا كبانينا قرسن تيغارو يجو هداغني أولانيت كوسا فلتي مترس درباسي قدس ورقه ما أكمل Obbaati dhaabaraati. Luutu. ودون تيفولا كيجانا بريد والله بالله Bardageetta udaana dhugaa dingeetto. Sina nama gurguddaa Oye, waan dubbataa jirtan. الفكات دوني الباتم Qomaata hagaati taaku takkee taate masawaatii dhaabatu meettee. Ina. نواجين ست بايتا بيمي درينيا كيجيتي Tei udaan شعار وجينا سوى بلا كمان إجازة تاوي بي Fimbula. استراحة ربا كيسنا أنه سلسل فامتي إكك Haasaa mucaatitti fofiyaana dhiisi. سيقالي الفكات بيلوفتون سلسي غرغر ريو ركت هيم يأتي بياك غربا Ani كاري shaamboo huttu sidhee sidaa ani biyyaar mucaa haasee waa'ee dhiisi. Ofimbula koi. Koi ofimbula. Garuu Inti beeti. komantii malte raguddaan kee haarattu wattu barreessa maal rakkinni jiru koi. Amma dhageeffan laal warra komantii Wallaan sadaqaa badhaasa. barbaade birrisan والله Birrisaan kanneen تطلع أنا مو لا دقي asni erge komantii warree fi ibsaan jedhe san durbi arsii garuu daayimandiidha mallaqaan bitamti mallaqaan hiyyummaa teeti durba arsii mallaqaan bituu yoo dadhabde durbi arsii akka daayimandiititti bitamti dhobbaa karaa biyya keenya argitee dhobbaan koo simarratti dhiisan namni itti hajamu jiru dhobbatti durbi arsii daayimandiidha si qofaa mi naannoo biraattu barbaada kalee fi har'allee durbi arsii ta'a joofte jiru ka ajaaye wasaa ka dalagaa dadhabee si jabbar durba arsii odoo itti si erganiyyuu ka akkana gadi jedhe ol hin deebi'u si galee kakana gadi jedhe olin deebi waan taateef maali waa dalaydu dayyuu saatuuyyuu beerri durbi arsii maaliin arsiin ajoofti miti eenyu sitti kalaa'ee nama nafa qabu nama wayyaa qabu nama yoo jala ciisaniyyuu itti seensisuu beeku bira ciifti malee dayyuusa biran ciiftu lingara eheenee fallakko durbi arsii nama yoo gadi ciibseyyuu akkaataa itti gadi ciisu akkaataa itti isii wajji rafu barbaaddi malee sii galee akkaataa itti hujiyyuu hirribaayyuu maaliyyuu nama barsiifti malee durbi arsii akka doolaaratitti bitamti durba arsii jechuun daayimandiidha si galee har'as borus wareegamni durba arsii si galee yoomillee sidhiisii naannoon biraatuyyuu barbaadee soqa durba arsii dayyuusonni gadi yaatanii osoo hin dalaganne isiidha bar kakaleessa garee keessatti hidhamee mallaqa guure kakaleessa sargii nama bareeche dayyuusa osoo beeytanii durba arsiin tuyxanii naannoo kamirraa dhufee sargii isinii bareecha naannoo kamirraa dhufeetiin mallaqa isinii kenna mallaqa kennu dimokiraasiyaarra biyyattiin itti bultu ka barsiisu dhiira arsiitii fi durba arsii bira jira dayyuusni naannoo biraa deemte deeminus hin barbaanne durba arsiitiif dhiirri arsii ka arsirraa qulqulluurraa ba'e baqiidha warri makaa deema ammallee attas falligam akkam jettee haalatee arsiidha arrabsita akkam jettee obboleettiin tee arsiidha arrabsita dayyuusa ta'uu keeti malee si galee